of eeggannoo baankii daldala Itoophiyaan baase kana dhageeffadhaa waliif qoodaa. Zabana dijitaalaa kana keessatti bilbilli keessan baankii keessan akka ta'e ni beektu. Dogongora xinnoo tokkoon qabeenya waggoota hedduutti dhamaatanii walitti qabattan saamtotaaf akka hin dabarsine of eeggannoowwan armaan gadii kana taasisa. Tokkoffaa iccitii keessan eeggadhaa. Lakkoofsa herreegaa baankii keessanii koodii iccitii yookaan paaswoordii yookaan piinii moobaayilii baankii fi koodii mirkaneessaa OTP bilbila keessanii isiniif ergamu eenyuufiyyuu dabarsitanii hin kenninaa. Lammaffaa bilbilootaa fi liinkota shakkisiisoo irraa of eeggadhaa. Baankiin bilbilaan isiniif bilbilee koodii iccitii keessan isin gaafatu hin jiru. Liinkii shakkisiisoo ta'e kamiyyuu hin baninaa. Bilbila hin beekneefis deebii hin kenninaa. Sadaffaa bilbilli keessan yoo badee yookiin yoo hatamtamaan bilbila tolam 951 irratti bilbiluun yookiin damee baankii isinitti dhiyoo jiru deemuun tajaajila baankii keessanii akka cufamu yookaan bulook gochuu qabdu. Afraffaa koodii iccitii cimsaa fayyadamaa. Koodii iccitii yookaan paaswoordii moobaayil baankingii keessanii salphatti kan hin tilmaamamne yookiin xiqqaatee dijiitii 6 ol taasisa. Koodii yeroo gabaabaaf baankii irraa isiniif ergamu hatamtamaan jijjiiraa. Bilbila keessan irraallee haqaa. Shanaffaa bilbila keessan namaaf hin kenninaa. Dhimma biroof namaaf kennitan yoo deebiftan appilikeeshinii shakkisiisaa irratti fe'amuu isaa mirkaneeffadhaa. Ja'affaa nageenya miidiyaa hawaasummaa irratti maqaa beeksisa hojii yookiin badhaasa koodii mirkaneessaa baankii yookiin teelegiraamaa waatsaappii isiniif ergamu qaama biroof kennuun herreegni baankii keessan hatame dhimma yakkaaf akka hin oolle of eeggannoo guddaa godhaa. Yeroo hundumaa dammaqoo fi of eeggannoo ta'uun maallaqa keessan eeggadhaa. Odeeffannoo kana namoota hunda biraa akka ga'uu fi sheer koppii liink riipost gochuun hin dagatinaa. Kun mana barnootaa fi odeeffannoo haqaarraa argatan mana gurbaa qaxaleeti. Dhaabbanni maxxansaa fi beeksisaa Kuushin haala ulaagaa magaalaa Shaashamanneen keetteen maxxansaalee garaagaraa kan akka sanduuqa adii yookiin laayit booksii gatii madaalawaadhaan nu biraa ni argattu. Keessattuu hojii sanduuqa adii yookiin laayit booksii hojja durummaadhaan hojjechaa waan jirruuf koottaa nu dubbisaa yookiin duwwaa 92627 7777 yookiin duwwaa 949 duwwaa 6666 irratti nuuf bilbilaa odeeffannoo kamuu nurraa argadhaa. Mana maxxansaa fi beeksisaa Kuushin.